Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota WTV obsee gurbaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyo waaqa isa jiraataa siniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirtu jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu. Isa duratti garuu chaanaala kiyyaaf haaraa warri taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na bira dhaabbadhaa siniin jechuun barbaada. Na jajjabeessaa WTV koo akkuma argitan haaradha. Waljajjabeessuun aadaa keenyaa ta'uu siniin jedha Oromoo koo. Na jajjabeessaa siniin jedha warroonni durarree na jajjabeessaa kallattii kamiin na bira dhaabbachaa laayik naa godhaa, sheer naa godhaa, sabskiraayib naa godhaa na turtanii guddaa galatoomaa gooftaan bara jireenya keessan haabbisuu eebbifamaa siniin jechuun barbaada. Warroonni immoo chaanaala kiyya kana gana haaraa taatan laayik gochaa sabskiraayib godhaatii olli gizee viidiyoo nani gadhiisuu akka isin bira ga'uuf sabskiraayib gochuudhaan gara maatii koo ta'uudhaatti dabalamaa siniin jechuu barbaada. Kanatti taasisuudhaan waaqayyo hunduma keessan haa eebbisuu. Har'a immoo qabadhee kanan dhufee waaqayyo hamma na gargaareen amma waaqayyo hafuurri isaa ibsanaaf kenne na gargaareen macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko waliin dubbifanna jedhee tan dhufee galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Obboloota koo waaqayyo kallattii baay'eedhaan hin galateeffama, hin lallabama, hin waaqeffama. Guddaadha waaqayyo, hojiin waaqayyo dinqiidha. Dubbatameen dhumu oolman waaqayyo nuuf oolee hunduma keenyaa fi dubbatameen dhumu maaliif hoottanii gola ormaa kana keessatti dadhabbiin odoo jiru, uffisni odoo jiru, salacha'uun odoo jiru, haaruun boo'uun gadduun odoo jiru waan hunda keessatti inni jabina nuuf ta'e akka abbaas, akka obboleessas, akka obboleettis, akka haadhas caalee inni nutti mul'ate waaqayyoon bichaadha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Bakka nu ilaallamu malletti bakka haadha keenya bira hin jirru gizee dadhabne, gizee uffisne, gizee harree wanti nuti wajjin qooddannu maatii keenya otoo hin taane waaqayyoon bichaadha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Baay'een keenya waaqayyo nu gargaaree jira jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree jennu sirriitti nu gargaaree jira. Maaliif hoottanii biyyarraa amma gaafa maatiin nutti bilbiluu nuti nagaa qabna jennaan malee nagaa yoo dhabne nagaa qabna. Yoo dhuma dhukkubsannee riyyuu nagaa qabna inneet nagaa labsina malee rakkina keenya dhukkuba keenya sanitti himannu jechuudha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Inni rakkina keenyas dhukkuba keenyas maalummaa keessa keenya hundatti himannu isa tokko waaqayyoon bichaadha. Galanni gooftaa Yesuus haa ta'u. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa mee iddoo tokko waliin dubbisnee waaqayyoon hin galateeffannaa. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Macaafa Phexros keessaan dubbisaa. Ergaa Phexros gara warra Efesoonitti ergee keessaan dhaqee dubbisaa. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Boqonnaa 4 dhaqee dubbisa jechuudha. Isa duratti mee waaqayyo sagalee kana akka nuti dubbannu gabaabsee waaqayyoon galateeffadha. Galanni gooftaa Yesuus haa ta'u. Guddaa kabajamaa taatee isa jirtu waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko guddiseessi galateeffadha. Galanniif ulfinni huqubaan ilillistiif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa kunoo anaaf saba kana gargaartee jirta. Golaaf golantaa jirru irratti yaa abbaa nu faana taatee harki kee barruun kee nurratti diriiree gargaarsi kee yaa waaqayyo tokkoon keenya wajjin ta'ee jira. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosis haa galatu. Waan ta'e waan hin taane waan bade waan tole hundumaaf maqaan kee haa ulfaatu. Ijaa obboloota koof ijaa koo kanaaf galanni ulfinni si duwwaadhaaf haa ta'u. Kunoo gooftaa siin gargaaramne, siin dhaabbanne, siin ejjanne wanta yaa waaqayyo gooftaa nuuf hin mijanne nu mijeessite haala dhiphina haala rakkina keessatti yaa waaqayyo gooftaa haala nu sirreessitee jirta. Fageetaa Kiristoos sun galanniif ulfinni siif haa ta'u. Kunoo yaa waaqayyo gooftaa ammas immoo sin kadhadha yeroo sa'aatii kanatti sagalee kee kana nutti dubbadhu. Humni sagalee keetii kun yaa waaqayyo gooftaa kallattii kamiin tokkoon keenya irratti haa ta'u. Sagalee kee kanas dhageenye yaa waaqayyo gooftaa aniif obboloonni koo kun aniif sabni kun yaa waaqayyo akka ittiin jiraannu humna hafuura qulqulluu ati nuuf kenni. Ayyaanni keef maratiin kee tokkoon keenya irratti haa ta'u. Golaaf golantaa jiru bakka jiru hunduma irratti ati nu gargaari. Irree kee dandeettii kee nurra godhi. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin hundumaa waan gootuuf hundumaa waan abboomtuuf galanni ulfinni sibichaaf haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa hafuurri immoo kallattii kamii yaa waaqayyo sagalee kana akka hin laalle sagalee kana akka hin dubbanne nu dhoowwu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin kan rukutame haa ta'u. Qilleessaaf lafarra deemee yaa waaqayyo gooftaa inni yaa waaqayyo sagalee keetiin adda nu baasuu barbaadu bageetaa Kiristoosin kan rukutame haa ta'u. Hin gootaa si haa galatu maqaan kee
olol hajjedhu maqaa ilma kee Yesus Kiristoosin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Boqonnaa afur keessaan dhaqee dubbisaa. Macaafa ergaa Phexros gara warra Efesoonitti ergee keessaa boqonnaa afur keessaa dhaqeen dubbisa. Galanni Gooftaa Yesus Kiristoos haa ta'u. Boqonnaa afur keessaa lakkoofsa 17 irraan dhaqee dubbisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkana jedhamate dureen xiqsichaas maqaan Gooftaa haa ulfaatu. Jireenya haaraa karaa Kiristoos argamu jiraachuudha. Jireenya haaraa karaa Kiristoos argamu jiraachuudha. Galanni Gooftaa Yesus Kiristoos haa ta'u. Nuti amma haaraadha jechuudha. Jireenyi nuti keessa jirru haaraadha. Maaliidhaan haarofne yoo jenne wantoota dura keessa turre san keessaa kan ittiin haarofne nuyi dhiiga Kiristoosin haarofne jechuudha. Nuti har'a warra jireenya haaraa jiraachaa jirudha. Galanni Gooftaa Yesus Kiristoos haa ta'u. Yesus jireenya moofaa san keessaa nu baasuudhaaf rakkina dhiphina wantoota bakka Waaqayyo wanta rakkina guddaa san keessaa nu baasuudhaaf nuuf jedhee fannifame jireenya gara jireenya haaraatti anaaf isin dabarsee jechuudha. Galanni Gooftaa Yesus Kiristoos haa ta'u. Akkanadha. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoon hin ta'initti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimseen isin gorsa jedha. Galanni Gooftaa Yesus Kiristoos haa ta'u. Egaa si'achidha. Erga jireenya haaraatti nu galcheen boodatti akka warra jireenya egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoon jedha. Akka saba warra saba Waaqayyoon hin ta'initti akka saba warra Waaqayyoon hin ta'initti akka hin jiraanne cimseetan isin gorsa jedha. Galanni Gooftaa Yesus Kiristoos haa ta'u. Obboloota koo bara kana keessatti baay'een keenya otoo lallabnu, baay'een keenya otoo faarfannu, baay'een keenya otoo raanyu, baay'een keenya otoo sagalee Waaqayyoo dubbannu akka warra lafaatti kan deddeebi'an baay'eetu jira. Maqaa Waaqayyoo waammatanii wannan taani keessa kan oolan, guyyaa kaaffee keessaa sirbaa oolanii galgala maqaa Gooftaa waammatu baay'eetu jira. Har'a nama Waaqayyoo bira hoo ga'e Waaqayyo Gooftaa Yesus Kiristoos Gooftaadha otoo jedhu asummoo warra lafarra jiran warra akkasii bira gaafa geemmoo wajjin sirbee wajjin xaffaree wajjin taa'ee dhugee kan jiraatu meeqaa keenyatu jira. Galanni Gooftaa Yesus Kiristoos haa ta'u. Ergaa kana keessatti in argattu jechuudha. Cimseen isin gorsadha. Isaan sammuun isaanii dhukkubfameera. Sababii Waaqayyoo beekuu hin barbaanneef sababii mata jabina isaaniitiifis jireenya isaa Waaqayyo kennu keessa gadi ba'aman jireenya isa Waaqayyo kennu keessa gadi baafamaniiru. Dhaggeeffadhaa. Galanni Gooftaa Yesus Kiristoos haa ta'u. Gadi baafamaniiru. Isin of dadhabdanii jireenya gadi dhiisii of kennaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadi dhiisitti of kennanii jiru. Wanti nama xureessu hunduu hin hojjetu, hin jedhu. Isaan jedhaasittis galanni Gooftaa Yesus Kiristoos haa ta'u. Garuu Kiristoos akkasitti hin barre silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isa Yesus keessa jiraattan dhugaa akka isa Yesus keessa jirutti maqaa isaatiin barsiifamuu keessan hin oolle yaada amanummaa moofaa isa dur itti jiraachaa turtan isa kajeellaa nama gowwomsuu
mancaccuu of keessaa baasaa. Afuura yaada garaa keessanii keessatti affeerraman namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqayyootiin uffifamee uffadhaa jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Maqaan gooftaa haa ulfaatu. Sagalee kana hafuurri qulqulluun nuuf haa ibsu. Irra deebi'aa dubbifadhaa isinii yoo irra deebitanii dubbifatan isinii galuu danda'a. Garuu asirratti jechuudhaan akka nu hubadhutti lakkoofsa 24 gizeedhannee ilaallu namummaa haaraa jedha. Qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqayyootiin uumame uffadhaa jedha. Lakkoofsa 14 amma lakkoofsa 24 irratti akkana jedha. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqayyoo uumame uffadhaa jedha. Qajeelummaa dhugaa. Har'a sagalee waaqayyoo gizee lallabnu dhugaa lallabaa jirra moo sobaan lallabaa jirra? Keessi keenya dhuguma hamaneet immoo afaan keenya bichaa taman. Bara kana tajaajilaa baay'een afaaniin maqaa waaqayyoo ol qabee dhalootatti lallabee dhaloota meeqadaan irraa kan gorsiisu meeqatu jira. Raajummaa sobaa ati akkas taate ana siin baya jedhee meeqatti lallabee dhaloota keenya daandirraa galcha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Sagalee waaqayyoo qalbii miti. Warra beekanittis warra hin beekneefis sagalee waaqayyoo qalbii miti. Waaqayyo guddaadha. Inni jiraatadha. Inni mo'adha. Sagalee isaatiin as keenya sagalee isaatiin dhaabbanne. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Jireenya moofaa duraa san keessaa baanee jireenya haaraa akkamitti akka jiraannu waaqayyo anaaf isinaa gargaaru. Jireenya haaraa keessa jirru kana akkamitti akka qajeellee daandii qajeelarra akka deemnu gooftaa Yesuus Kiristoos anaaf isinaa gargaaru. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Namummaa haaraa jedha. Isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatiin fakkaattii waaqayyootiin uffifamee uumame uffadhaa. Fakkaattii gooftaa Yesuus Kiristoos nuti. Har'a nuti waldaa lafarratti dhaabbate otoo hin taane nuti ofiin keenya nuti dhaloonni kunii waldaa tokko nuti. Waaqayyo qodaa isaa nu godhatee kallattii meeqa nurraan hojjeta. Nurraan karaa keenyan in lallaba. Karaa keenyan in raajama. Karaa keenyan in faarfatama. Nuti qodaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf qulqullummaadhaan fakkeessuudhaan otoo hin taane qulqullummaadhaan haa jiraannu. Yoo barsiisnurree, yoo raajnurree, yoo faarfannurree. Faarfataan bara kanaa haala qilleensaa jireenya bara kanaatti walitti dhufa. Lallabaan raajiin bara kanaarree akkasuma. Kanaaf akka sagalee waaqayyootti fakkaattii gooftaa Yesuus Kiristoos taanee haa jiraannu hundumti keenya. Waaqayyos immoo akka akkasitti jiraannu, akka akkasitti deemu gooftaan hunduma keenyaa gargaaru. Ayyaana isaaf dibata isaa nurra godhee tokkoon keenya gargaaree sagalee isaa dhugaa akka dubbannu, sagalee isaa dhugaa akka lallabnu, sagalee isaa dhugaa akka faarfannu gooftaa Yesuus Kiristoos gargaarsa isaa nuuf haa kennu. Waaqayyoon jabeechinee kadhanna. Dhugaatti fuula waaqayyoo dura deddeebi'aa. Wanti gola waaqayyooti dhabame tokko illee hin jiru. Wanti gola waaqayyooti dhabame tokko illee hin jiru. Guyyaa qaba waan hundu. Har'uma kadhannee har'uma maanuu ta'uu didee odoo hin taane kakuu keenya yeroo dheeraa san haa eeggannu. Yeroo dheeraa san kakuu keenya yeroo dheeraa haa eeggannu. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Viidiyoo koo har'aan asumarratti kan dhaabaa. Dogongoran qabu dhiifama isiniin jedha jaalala waaqayyootiin
Viidiyoon koo kun warroon isinitti tolee like, share, subscribe gochuudhaan bira dhaabbadhaa. Sagalee kana isinitti fufaatii dubbifadhaa isiniin jedha. Gooftaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa hundumti keessanii. Ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Viidiyoon biraatiin ammoo walitti deebi'utti horaa bulaa.